Noota mootummaan alatti hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattooti faannoo himatamaniiru. Humnooti mootummaa miseensota maatii tokko dabalatee haleellaawwan garaa garaa raawwataniin lammiileen nagaa ajjeefamuu gabaasichi ibsa. Akkasumas hidhattooti waboo hojjettoota mootummaa 26 Naqqamteedhaa gara Saasigaa yeroo deeman waggaa 2 dura butanii fudhatan amma onaa lubbuun jiraachuun isaanii hin beekamu kan jedhe gabaasichi badiiwwan kaaniifis hidhattoota himateera. Akkaataa qorannoo kanaan qaamoleen kunneen seerota biyya keessaa fi idil addunyaa cabsuun murtii seeraa malee namoota nagaa baay'ee ajjeesaniiru jedhe. Kunis sarbama mirga namoomaa olaanaadha jedha gabaasi fuula 11 irra ba'e. Sababa kanaaf qaamolee lola keessa jiran marti lubbuu, qaamaa fi qabeenya lammiilee nagaa tiksuun rakkoo jiru marii nagaan akka furan gaafateera. Obbo Imaad Abdul Fattaa dhimmoota ijoo qorannoo kana keessa kaan irratti koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa dubbiseera. Garri caalaan isaa ajjechaadha. Dabalataan ammootu namootni dhabamsiifamuun forced disappearance wanta jennu qaatiin namoota jira. Jajjaboon isaanii wantoota kanneen irratti kan fuulleffatanidha. Badii kana keessatti humnoota mootummaatu bal'inaan himatame dhimma kana irratti qaama mootummaa gaafattanii deebiin argattan jira. Deebii akka itti kennan gaafanneetu turre haa ta'utii hamma guyyaa riippoortiin kun bahetti deebiin itti hin kennamne. Hidhattoonnis badiiwwan garaa garaan himatamu. Himannaawwan jajjabaa hidhattoota kana irratti ka'u tarii garee kanaaf gaaffii dhiyeessanii deebii siin kennanii jira. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa waajjira mootummaati. Akkuma beekamutti waraana adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti shororkeessaadha jedhameetu paarlamaadhaan kan itti murtaa'edha waan ta'eef dhaabbilee akkasii wajjin hariiroo hin qabnu waan ta'eef haalli isaan itti gaafannee deebii isaan irraa argachuu dandeenyu jiru jechaadha. Adeemsa yookiin immoo qorannoo keessa waggaa 2 keessatti badiiwwan raawwatan kun dabalaa jiru moo xiqqaataa jiraachuu akeeka? Egaa nuti wanta kana yeroo dheeraadhaaf itti dhiyeennaan hordofaatu turre keessattuu yakki dhiittaan mirga dhala namaa lammiilee nagaa walitti bu'iinsa keessatti gahee hin qabne irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti haala yaachisaa ta'een kan dabalaati jiru. Amma akkuma duratti naa kaaftanii humnooti mootummaas hidhattooti waboos akkasumas immoo hidhattooti faannoos himatamaniiru. Maal jedhaniiti lammiilee nagaa balaarraan ga'u isaan maalirraa kan ka'edha? Lammiileen nagaa walitti bu'iinsa qaamolee namaan jidduutti geggeeffamu keessatti kan balaadhaaf saaxilaman yoo ta'u gariin isaanii ammootu namoota nagaa ta'ee jedhaniitumaa itti xiyyeeffatanii ajjechaan iddoon itti raawwatame hedduutu jira jechaadha. Kun yeroo baay'ee akkamitti raawwatama qaamoleen mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan waraana adda bilisummaa mootuu namoota mootummaadhaaf hojjettu mootummaa wajjin hojjettu jedhaniitu xiyyeeffannoo itti godhuudhaan akkasuma ammootu hidhattoonni saba Amaaraa namoota sabaan Oromoo ta'an bifa garaagaraatiin shakkii irraa qaban xiyyeeffannoo gochuudhaan kan raawwatame jechaadha ajjechaan kun. Akka Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti falli maal ta'uu danda'a? Irra deddeebinee akka jechaa turre walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa mariidhaan ala furmaata biraa argachuu hin danda'u amantaa jedhu qabna. Kanaaf qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan gadi ta'aniitu mari'atanii dursa rakkoo saba kanarra gahaa jiruuf kennuudhaan mariidhaan dubbii kana akka furanidhaan nuti irra deddeebinee waamicha kan goonu itti gaafatamni akka mirkanaa'u namoota miidhaan kun irra ga'eef beenyaan akka kafalamudha kan nuti waamicha goonu jechaadha. Tole guddaa galatoomii Imaad. Kiristaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa Gadaamii Cuqqaalaatti abbootiin amantaa 4 hidhattootaan erga ajjeefaman booda kanneen achi jiraniif eegumsa akka cimu gaafatte. Manni kiristaanatti monokseewwan Gadaamii beekamaa Abuna Gabra Manfas Qidduus jedhamu keessa erga botaman booda ajjeefamuu himteetti. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa dhimma kana laalchisuun ibsa guyyaa kamisaa baaseen ajjechaa kana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhee waamutu raawwatee jedhe. Kanneen kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhataa akka jirus ibseera. Hidhattooti ajjechaa kanaan himataman garuu ammatti homaa hin jenne. Ajjechaan kun garuu akkamiin raawwate? Maatii olaanaan mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa qajeelcha piroojeektiilee waliigalaa kan ta'an Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Seefuu Galataa dubbiseera. Maggaayii Gadaamii barreessaa Gadaamii fi itti warramuu achuma keessa barsiisaa kitaabaa qulqulluu kan ta'an fi tokko inni afuraffaan immoo kanuma achi keessa tajaajila kennu ganaan warra abbootii kana afuran sadeen
bultii 13 fudhatanii isaan achitti hambisanii immoo waa'ee isaanii gaafachuudha. Lamaan immoo kottaa hin haasofnanii waamanii tokko hin baqatee afran achumatti gadaamidhaa gadi buusanii gadaamirraa kan sa'a lama deemsisu tokko takka Haayimanotii jedhamu tokko jira gaditti bakka sanatti fuudhanii bu'anii achitti ajjeesanii irraa deeman. Reeffa isaanii sooromatoo toora san jiru warra gara Adulaalaa jedhu deeman achi karaarra jiru warra achi jiru uummata achi jirutti fa'aa baasee reeffa isaanii kaasee gara takka Haayimanotii keessaa yaa xiqqoo ijaaranii awwaalan bakka tokkotti. Aleellaa kana kan raawwate eenyu? Garuu kan haga ammaa manni mootummaattis kanaan dura ittiin turre eegumsa akka godhaniif aleellaa kanaan godhaa jiru garuu warra eenyummaan isaanii hin beekamne warra hidhataniiru garuu hidhataniiru. Warra hidhatanii kanaan duras gadaamii kana yeroo sadaffaadhaan kun hidhaa jiru doorsisaa jiran kanaan duras dhaqanii gadaamii midhaanis maallaqas hundumaa irraa fudhataniiti deemanii yeroo jalqabaa isa itti aanu immoo deebi'anii ammas midhaanis qawwee gadaamiidhaan ittiin eeganis fudhataniiti maallaqa sarraa fudhatanii garafanii abbootii qullaa isaanii dhaabanii warra abbootiin achi jiru immoo abbootii siyaasatii miti abbootii lubbuu ofiitis biyya Itoophiyaadhaaf kadhannaa kadhatan malee nama poolitikaa miti warra achi keessa jiru. Kanaan duras gadaamii kana gadhiisaa bahaa jechaanii duranii gadaamiin kun immoo waggaa 100 meeqaa oolan alachi ture. Hin beekama gadaamiin kun akkuma addunyaa irratti mara hin beekama. Kanaafuu beekanii kana hojjechaa jiru warri toora jiru. Kanaafuu mootummaadhaanis barreessuudhaanis gaafanneera qaamanis gaafanneera kaleessa gara warra makalaakaa biratti bilbilee makalaakaa achi dhaqee akka bulu godheera. Gara fuulduraa immoo waaqayyoon beeka kan hundumaaf. Kana dura marsaa lama saamichi irratti raawwatamee amma immoo abboota mana amantichaatti irratti ajjeechaan raawwatamee jechuudha. Jeeyyan kanaan dura marsaa lama irratti saamii bichaa miti rukutanii yeroo lama godhanii yeroo sadaffaa lubbuu abbootii keenyaa abbootii baay'ee jaalataman abbootii baay'ee kabajaman ajjeesanii badee irratti gatanii deeman jechuudha. Kanaafuu ammas kun akkuma jiru warri gadaamii keessa jiru ijoolleen kitaaba adda addaa baratan hanga 300 ta'an molokosaan immoo 240 ta'an waliigaltiitti 540 namni ta'achi keessa gadaamii san keessa jiraata. Akkuma beekamu warri kun haga ammaa midhaanis hin nyaanne waan nyaanne bataskaana keessa bulan hin dhufna amma salkan dhufna nu eegaa jedhanii ergaatti erganii odoo rafin akka namatti tolu rakkoo adda addaa keessa bulan jechuudha warra achi jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti humnoota nagaa mootummaa fi hidhattootaan raawwatu sadarkaa olaanaa yaaddeessaa ta'uu qorannoo mul'ise. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa godinoota Oromiyaa 9 keessatti qorannoo waggoota 2 taasise yeroo ifa godhetti kan kana jedhe. Badiiwwan raawwatan kanaaf humnoota mootummaan alatti hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattooti faannoo himatamaniiru. Humnooti mootummaa miseensota maatii tokko dabalatee haleellaawwan garaagaraa raawwataniin lammiileen nagaa ajjeefamuu gabaasichi ibsa. Akkasumas hidhattooti waboo hojjettoota mootummaa 26 Naqqamteedhaa gara Saasigaa yeroo deeman waggaa 2 dura butanii fudhatan ammoonaa lubbuun jiraachuun isaanii hin beekamu kan jedhe gabaasichi badiiwwan kaaniifis hidhattoota himateera. Akkaataa qorannoo kanaan qaamoleen kunneen seerota biyya keessaa fi idil addunyaa cabsuun murtii seeraa malee namoota nagaa baay'ee ajjeesaniiru jedhe. Kunis sarbama mirga namummaa olaanaadhaa jedha gabaasi fuula 11 irra ba'e. Sababa kanaaf qaamolee lola keessa jiran marti lubbuu qaamaa fi qabeenya lammiilee nagaa tiksuun rakkoo jiru marii nagaan akka furan gaafateera. Obbo Imaad Abdul Fattaa dhimmoota ijoo qorannoo kana keessa kaan irratti Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa dubbiseera. Garri caalaan isaa ajjechaadha. Dabalataan ammootu namootni dhabamsiifamuun forced disappearance wanta jennu qaatiin namoota jira. Jajjaboon isaanii wantoota kanneen irratti kan fuulleffatanidha. Badii kana keessatti humnoota mootummaatu bal'inaan himatame dhimma kana irratti qaama mootummaa gaafattanii deebiin argatan jira. Deebii akka itti kennan gaafanneetu turre haa ta'utii hamma guyyaa riippoortiin kun bahetti deebiin itti hin kennamne. Hidhattoonnis badiiwwan garaagaraan himatamu. Himannaawwan jajjabaa hidhattoota kana irratti ka'u tarii garee kanaaf gaaffii dhiyeessanii deebii siin kennanii jira. Komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa waajjira mootummaati. Akkuma beekamutti waraana adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti shororkeessaadha jedhameetu paarlamaadhaan kan itti murtaa'edha waan ta'eef dhaabbilee akkasii wajjin hariiroo hin qabne waan ta'eef haalli isaan itti gaafannee deebii isaan irraa itti argachuu dandeenyu jiru jechaadha. Adeemsa yookiin immoo qorannoo keessa waggaa 2 keessatti badiiwwan raawwatan kun dabalaa jiru moo xiqqaataa jiraachuu akeeka?
Egaa nuti wanta kana yeroo dheeraadhaaf itti dhiyeenyaan hordofaatu turre keessattuu yakki dhiittaan mirga dhala namaa lammiilee nagaa walitti bu'iinsa keessatti gahee hin qabne irratti raawwatamu Oromiyaa keessatti haala yaachisaa ta'een kan dabalaatii jiru. Amma akkuma duratti naa kaaftanii humnooti mootummaas hidhattooti waboos akkasumas hidhattooti faannoos himatamaniiru. Maal jedhaniiti lammiilee nagaa balaarraan ga'u isaan maarraa kan ka'edha? Lammiileen nagaa walitti bu'iinsa qaamolee namaan jidduutti geggeeffamu keessatti kan balaadhaaf saaxilaman yoo ta'u, gariin isaanii ammootu namoota nagaa ta'ee jedhaniitumaa itti xiyyeeffatanii ajjechaan iddoon itti raawwatame hedduutu jira jechaadha. Kun yeroo baay'ee akkamitti raawwatama? Qaamoleen mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan waraanni adda bilisummaa mootuu namoota mootummaadhaaf hojjettu, mootummaa wajjin hojjettu jedhaniitu xiyyeeffannootti godhuudhaan akkasuma mootuu hidhattoonni saba Amaaraa namoota sabaan Oromoo ta'an bifa garaagaraatiin shakkii irraa qaban xiyyeeffannoo gochuudhaan kan raawwatame jechaadha ajjechaan kun. Akka Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti falli maal ta'uu danda'a? Irra deddeebiin akka jechaa turre walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa mariidhaan ala furmaata biraa argachuu hin danda'u amantaa jedhu qabna. Kanaaf qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan gadi ta'aniitu mari'atanii dursa rakkoo saba kanarra gahaa jiruuf kennuudhaan mariidhaan hojii kan akka furaniidhaan nuti irra deddeebinee waamicha kan goonu itti gaafatamni akka mirkanaa'u namoota miidhaan kun irra ga'eef beenyaan akka